Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota YouTube 4 Kilo Daily. Nagaan keenya kabajaa isiniif dhiyeessaa guyyaa har'aa waa'ee qabxii barattoota kutaa 12ffaa bara 2013 irratti yaada tokko qabannee dhiyaannee jirra. Akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeera. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan toora YouTube keenya 4 Kilo Daily subscribe, like, share gochuu akka hin daganne gamanumaan isin beeksisa. Gama sagantaa guyyaa har'aaf qabannetti yommuun darbu akkuma duraanuu kaasuuf yaale qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitii bara kana jechuunis bara 2013 kan kenname marsaa adda addaatiin kan kenname ture yommuu ta'u, qormaata bara kanaa keessatti sababa rakkoo nageenyaa fi waraana ture waliin wal qabatee qormaanni marsaa lamaaf kennamuuf dirqamee akka ture ni yaadatama. Haa ta'uutii guyyaa kaleessaa ejensiin qormaata biyyoolessaa firii barattoota ifoomsee jira. Haaluma kanaan barattoonni qabxii isaanii onlaayinii galanii akka laallatan marsariitiiwwan garaagaraa karaa ejensichaa ifoomanii jiru. Haa ta'uutii firii qormaata bara kanaa keessatti keessumaa barattoonni naannoo Oromiyaa qabxii olaanaa galmeessaa akka jiran maddeen garaagaraa irraa hubachuun danda'ameera. Keessumaa tiyyummoo barattoonni mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa kan magaalaa Adaamaatti argamu jechuudha. Barattoonni mana barumsaa sana keessa barataa jiran qabxii olaanaa galmeessisaa akka jiran akkasumas riikaardii akka biyyaatti illee haaraa ta'e galmaa jiraachuu dhageenyeetiin jira. Dhimma kana wal qabate wantoota tokko kan waliin kaasnu ta'a. Kanaaf akkuma guutuu biyyaatti dhiiraaf dubaraan tarree qabxii olaanaa kan fidan ijoolleen naannoo Oromiyaa keessaa qaqqaxaleewwan ba'aa akka jiran kan argaa jirru. Haga yoonaatti qabxiiwwan nu qaqqaban keessaa qabxii 600 irraa bara kana qormaanni akka laalamu ifoomee jira. Kanaan dura barnooti lammummaaf amala gaarii yookaan civics barattoonni kan qoramanii turan ta'us ministeerri barnoota ibsa guyyaa kaleessa baaseen barnoonni lammummaaf amala gaarii jechuun civics qabxii seensa yuunivarsiitii keessatti akka hin qabamne akka ta'e ifoomseera. Kanuma wal qabatee barattoonni bara kana qabxii 700 keessaa kan ture sababa barnoonni kun keessaa haqameetti 600 keessaa qabxiin isaanii kan laalamu yommuu ta'u, haaluma kanaanis mana barumsaa bultii addaa Odaa Damee Adaamaa qofa keessatti barattooti 6 ta'antu qabxii 450 akka galmeessise kan nuti odeeffanne. Haaluma kanaanis barataa Kookee Tasfaayee jedhamu qabxii 548 kan galmeesse yommuu ta'u, barataan Hundee Tafarii qabxii 548, Abdullaaziz Zeenuu qabxii 547, Abdii Baqqalaa qabxii 546, Reedwaan Kadir qabxii Reedwaan Kaafir qabxii 545, akkasumas barattuu Siifan Fiixaa qabxii 542 galmeessuun qabxii olaanaa akka argatan dhageenyeetiin jirra. Kanuma wal qabatee barattuu Siifan Fiixaa jedhamtu bara kana keessa qabxii olaanaa takka galmaa hin beekne akka galmeessiste kan nuti odeeffannee jirru. Kunis keessumaa gama barnoota herreegaatiin haga yoonaa qabxii galmaa'ee hin beekne yookaan akka biyyaatti illee riikaardii kan ta'e maqaa barattuu Siifan Fiixaatiin galmaa'ee akka jiru kan nuti odeeffanne. Kunis barattuun Siifan barnoota herreegaatiin qabxii 100 keessaa 100 kan galmeessiste yommuu ta'u, kunis haga yoonaatti qabxii galmaa'ee hin beeknedha jedhameetii jira. Kanaaf mee qophii keenya har'aa keessatti Siifan eenyu kan jedhu kan waliin laallu ta'a. Odeeffannoo kana haala itti aanuun isiniif dhiyeessa.
nu waliin turan. Barattuu siifan fiixaa hiikaadha kan isheen jedhamtu. Herreega 100 nan fida jedheellee yaaduu baadhus qabxii olaanaa akkam fidu eegaan ture jetti ibsaa gaazexaa bariisaaf kenniteeni. Herreega 100 yoo galmaa'u akka mana barnootaa keenyaattis ta'e akka biyyaatti yeroo jalqabaati jetti siifan fiixaa. Turtii gaazexaa bariisaa waliin taasisteen siifan fiixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Fincaatti dhalattee hanga kutaa 5ffaattis achumatti akka baratte kan isheen himte. Boodas gara magaalaa Naqamtee deemuun hanga kutaa 8ffaatti baratte. Qormaata naannoo kutaa 8ffaa yookaan ministirii qabxii olaanaa waan fiddeef dorgomtee mana barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Adaamaa jiru akka seente kan himtu barattuun qaxaleen kun siifan Hasaniiqa. Qaxalummaan kan itti guddattee fi kan itti guddatte akka ta'e siifan qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara 2013 kenname qabxii darbiinsaa kaleessa ifoome irratti akka mana barumsaa isheetti qabxii 600 keessaa 539 akka fidde yoo ta'u akaakuu barnoota herreegaatiin qabxii 100 fiduun seenaa galmeessistee jirti jechuudha. Barattuu siifan yaada gaazexaa barreessaaf kenniteenis akka waliigalaatti barnoota isheef xiyyeeffannaa olaanaa kennuun hordofaa akka turtedha kan isheen ibsitu. Akaakuu barnoota herreegaa baay'een jaalladhaa jetti siifan. Qabxii olaanaa akkan fidu immoo kan gargaare qormaata isa waliigalaatiin dura manni barumsaa keenya kan nuuf qopheessu isa seensa yuunivarsiitii irraallee adda ture. Sunis qophii akkan taasisuuf hedduu na gargaare kan isheen jettu. Isaaf yommuu qophaa'u baay'ee dubbisaan ture. Kanarraa kan ka'e qormaatni waliigalaa natti hin ulfaanne. Qabxii 100 nan fida jedhee yaaduu baadhus qabxii olaanaa akkam fidu eegaan ture jetti siifan. Haalli qo'annaa ishee isa har'aa baratte har'uma dubbisuu ta'uu eerte. Bakka barbaachisetti immoo haala qabxii ishee ilaaltee mala qo'annoo isheellee akka jijjiirtu kan isheen ibsitu. Yommuu qormaatas yoo yeroon irraa hafeef ariifattee ba'uurra irra deebitee akka laaltu kaasti. Barnootatti qaxalee ta'uuf kutannoo fi yeroo kennuun akka barbaachisu ibsite. Keessumaa shamarran akaakuu barnoota kamiiniyyuu sodaachuurra kutannoodhaan hojjechuu akka qaban dhaamti. Fuuldurattis barnoota software engineeringii barachuu akka barbaaddu siifan. Kanaanis biyyi Itoophiyaan teeknooloojiin biyyoota guddatan ciraa akka hiriirtuuf kan tattaafattu ta'uu dubbatti. Kanaafis warra fuuldura ishee jiran irraa barachaa warra booda ishee dhufaniifis fakkeenya ta'uuf deemuu akka barbaaddu himti. Daarektarri mana barnootaa obbo Abbabaa Zawudee akka mana barumsichaatti qormaata biyyoolessaa baranaa kan fudhatan barattoota 177 kunis shamarran 65 fi dhiirota 112 ta'uu eeranii. Kanneen keessaa shamarran 32 fi dhiironni 70 jechuunis barattoonni 102 qabxii 500 ol 600 keessaa kan galmeessan yommuu ta'u shamarran 28 fi dhiironni 39 jechuunis 67 kan ta'an ammoo qabxii 450 hanga 493 kanneen afaan immoo 400 ol galmeessisuu ibsu. Kunis barreen gaddaa hojii wal bira qabanii yommuu ilaalan dachaan kan dabale ta'uu ibsu daarektarri mana barumsichaa. Qabxiin olaanaa mana barumsichaatti galmaa'es 548 ta'uu himanii barattoonni 2 akaakuu barnoota fiiziksiitii fi herreegaan 100 fiduu eeraniiru. Inni kunis keessumaa herreegaan akka mana barnootichaattis ta'u akka biyyaatti jalqaba ta'uu eeranii jiru jechuudha hoogganaan mana barnootichaa. Kanaaf daawwattoota keenya qabxiin barattoota mana barumsaa bultii addaa Odaa Adaamaatti argamus ta'e barattoonni
biroo akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyichaatti haala rakkoo garaagaraa keessa haa darbani malee qabxiin barana isaan galmeessisan baay'ee abdachiisaa fi yoo irratti hojjetame kana ol dhufuu akka danda'u agarsiistuu guddaadha. Kanaafis maatiin barattoonni mataan isaanii barattoota bara kana qabxii olaanaa fidan kanarraa fakkeenyummaa fudhatanii barattoonni of jajjabeessuu akka qaban maatiinis ijoollee isaanii miira kanaan kakaasuu akka qaban dhaamsa keenya. Hanga yeroo ittaanutti dhimma biraa qabannee dhiyaannutti nagaan fayyaa nu ta'a jecha toora YouTube keenya subscribe akka gootan isin affeerra. Namoota biroo bira akka ga'uufis share like taasisaa isiniin jenna. Nagaatti fayyaa nu tura.